Uummata keenya wanta kana lafaatti fayyadamaa. Nasiyaa minni lafu. Appilikeeshinii isin asirratti argitan kun jechuun miseenjera keessanii waatsaappii keessa irratti dhufee ba'a. Waan isin fayyadamtan hunda irratti dhufee ba'a garuu irra caalaa waatsaappiidhaaf miseenjera keessa irratti of eeggadhaa. Suuraa isin jawaala keessaan qabdan, waan isin namaan haasoftan, waan isin namaan walitti ergitan, waan isin mana keessan keessatti isin haasoftan jechuudha. Gara biraatti dabarsa jechuudha wanti kun. Suuraa isin jawaala keessan keessaa qabdan illee siistema keessan jechuudha. Gara googiliitti dabarsuu danda'a. Kanarraa kan hafe immoo warri birrii daddabarsitan jechuudha. Warri hawaala dabarsitan of eeggadhaa. Wanta kana akkasiin ofirraa balleessisan koomentii jalatti kottaa isinitti himaa ishee. Garuu akkuma dhufeen irratti bahe kanaan of jalaa dabarsee miseenjera keessan gara jalaa irratti dhufee ba'a. Waatsaappii keessan immoo xarafa gara mirgaa akkuma asirratti argitan kanatti dhufee isinii ba'a jechuudha. Wanni kun dogongora guddaa isinatti fiduu danda'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naarudha siyaal tokko. Iccitii keessan aappii amma baasuudhaaf deemaa jiru. Iccitii keenya baasatanii warreen dhiphataa jirtan jechaadha. Nafaana tura. Gabaabumatti furmaata isaa maalummaa aappii kanaa waan inni isiniif ta'uchaadha inni ilaaltachaadha. Aappiin kun maal akka fayyadu baruudhaa fi mana kana fooloo godhaa laayik share koppii linkinaa godhaa hundi keessan bira hin darbinaa jechaadha. Amma beekurraa sin agarsiisa. Aappii kana keessa seenuudhaa fi waatsaappii keessa irra ni jira. Nu lammallattoo kana aappii keessa gaxxottanii seentanii. Gaafa seentanii jettanii amma seenee jiran jechaadha. Kanaafuu kanatti aansuudhaan gara barnoota kanaatti osoo hin dabarsin jechaadha. Namoonni koomentii namaa yeroo barreessitan yookiin immoo qubee tokko tokkoon filantanii barreessuun isin aadaa godhe yookiin immoo inbooksii namaa barreessuudhaaf isin rakkisaa jiru yoo ta'e afaan Arabbii fakkeenyaaf yoo beektu ta'e afaan Arabbii immoo barreessuu hin dandeessa yoo ta'e aappii isinii barreessu na biraa argattu. Ammas kanatti aansuun afaan Oromoo illee afaan fedhe yoo barreessuu dubbachuu dandeessan barreeffamu ta'e isin ni haasoftanii aappii sana nama sana jechaadha ni barreessa jechaadha barreeffamaan yoo erguu dandeessan akkati sana isiniif ergaadha. Amma immoo wanna aappiin kun barnoota irraa barattu jechaadha. Waan feetan gaafattanii jechaadha isinii deebisa. Aappiin kun isin bu'aa gaafachuudhaaf afaan fedhanii gaafadhaa isinii deebisa jechaadha. Kun aappiin kun kan eenyu ta'e malee iccitii waan baasu miti. Kanaafuu nafaana tura. Abbaa isin dhufanii gaafadha jechaadha. Kun jechaadha. Ilaala kun alaa gaaffiin gaafadhe harkaan ejji meeqadhee deebisuu jira jechaadha. Argaartuu yoo ta'e harkaan hajji arba'a jedhaara. Akkatiin jechaadha itti fufuu dandeessanii waan fetan yoo gaafattanii ni argattan jecha waan fetan yoo gaafadhaan fakkeenyaaf. Ilaala. Arkaan Islaamaa meeqa? As ilaala. Arkaan Islaamaa meeqa? Waan feetan yoo gaafattanii isinii deebisa jechaadha gabaabummaa. Wanti isin rakkattan hin jiru jechaadha. Aappii kana keessa galchitanii itti ergitanii isinii fida jechaadha. Hin dhiphatinaa nama waan itti baasu miti waa'ee barnootaati akkasi. Yoo isin itti tole ta'e shaayir godhaa laayik godhaa akkasiin nagaan jiraadhaa hundi keessan. Uummata girrisaa sababa keechaniin mee kaddaama meeqatu guyyaa dalagaatti dadhabee halkan yaaddoodhaan odoon rafiin bulee amma jechuudha. Anuu aappii kana kan arge warroota uummata girrisaa oduu isaanii dhagaye osoo rafiin hin bule. Madaamin tiyya wayii narratti hidhatteetu waan anaasa hunda dhageechee laata jedhee halkan guutuu rifa malee bulee kun qofforee argadhe jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Onas obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenya faaraa taatan like share subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuudhaan har'a immoo viidiyoo haarawaa kana qabannee isinii dhufnee jirra jechuudha. Innaa ka nuti ijoolleen jechuudha namoonni tokko tokko fooloo barbaaddachuudhaaf guddina barbaaddachuudhaaf dafanii nama kan rifachiisan hedduu jira. Dhugumatti jalqaba irratti ani waasaap biratti yeroo natti fidu maalidha jedhee waan isaa wallaalee gizeen odeeffannoo garaagaraa hordofu immoo waan hin taane fi karaa hin taane nan arge karaa waasaap bitiinis karaa messenjeraatiinis natti dhufee jechuudha wanti kun. Ani wanti kun maalidha jedhee giraana gabbaa achii booddee viidiyoota warroota nama rifachiisanis dhaggeeffadhee jalqaba irratti nan rifadhee deebi'een immoo kaan dirqama wanta kana baruun qaba jedhee tanan agan barutti hirribna qabu didee dhuguma taa'eetuma soqachaa bulee argadhee
barnoota kana fudhadhee dhufee tanan irraa baradhee yoo nan deebi'ee keessa seenee barreessu sagaleedhaan gizeen dubbadhu inni barreeffamaan naa deebise. Kanaafuu mistira wayituu nama waraabu icciitii wayituu nama waraabu madaamii wayittuu nama dabarsu isaan የመዳም ቅመሞቼ rifachiisumaaf yookaan immoo fooloo የመዳም ቅመሞቼ barataniiti dafanii nu soban malee waa biraatii miti. የመዳም ቅመሞቼ irrifatinaadha waa tokko jechuudha. Dhugaa viidiyoo ifa dhaggeeffadhee warroonni baduu fi koomentii barreessitanii akkanatti afaan arabaatiin hiikeeti madaamitti agarsiisa warroonni jedhanis hedduu jira. Dhugaa baay'ee ulfaata ijoolleen keenya nama rifachiisuudhaan ijoolleen mana madaamii waa hundaa rifanna jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan waa hunda rifanna waan ta'eef osoo ijoolleen mana madaamii rifachiisuu baattanii warroonni oduudhaa jarjartan warroonni guddinaa jarjartan isiniin jedha. Kana fakkaataa wantoota sirrifattan tokkoon qabu. Aappiin kun warroota barreeffaman dandeenye beezawee baay'ee shaggaadha. Fakkeenyaaf sagaleedhaan isumarratti yeroo sagaleedhaan dubbatta wantoota barbaadan fakkeenyaaf yoo gaafattan inni immoo barreeffama sinii deebisaa jechuudha. Kanuma wanti biraa hin jiru seentanii too barreessitanii laaluu ni dandeessu jechuudha. Akkuma aappota kaawwaniitti gahee mataa ofii qaba malee wanta sagalee nama waraabu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu isin yaaddichiin obboloota koo dalagaa keechan dalagaa mana madaamii keechan siraatan haasa hojjetadhaa icciitii keechan hiriyoota keechan wajjin haasa'adhaadha. Isin wanni beekuu qabdan akkuma bilbilli keechan xalafamee isinirraa dhossaadhaan hin hidhamne malee wantoota akkanaa kun baay'ee isin rifachiisin isin qulqullina keessa yoo beektan keessattuu hin rifatinaa isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Kana fakkaata viidiyoon har'aa jechuudha. Kanaaf wantoota tokkoof hin muddaminaa waan argitan tokkoof hin muddaminaa. Hubannaa sammuu nama barbaachisa jechuudha. Wantoonni akkanaa kun yeroo dhufetti muddamanii fiiguu osoo hin taane wanti kun akkamii dhugaadha moo soba jedhanii xiinxaluun dirqama nama barbaachisa. Waa tokko hin xiinxalle taanan argine maa fiinne waan tokko jenne taanan hin ta'u jechuudha. Beezawee anamma viidiyoowwan hojjedhu irratti wanti kun agam sirriidha agam soba jedhee xiinxalu malee waa tokkoon hojjedhu jechuudha. Waan sobaa tokko natti sin tolu jechuudha waan ta'eef kana fakkaata. Ishii kanaafuu viidiyoo tokko yoo dhaggeeffattan viidiyoo san tokkoffaa hanga dhumaa dhaggeeffachuudhaan lammaffaa xiinxaluudhaan sadaffaa immoo odeeffannoo dabalataa wantoota biraa barbaaduun dirqama nama barbaachisa. Waa tokko yoo arganumaa fiiguun nama barbaachisu jechuudha. Anuma viidiyoo jalqaba argee tanan dhufee waasaappi kiyya yoo seenu hin jira. Messenger yoo seenu hin jira. Indee wanti kun dhuguma immoo kan jedhan kun jedheen viidiyoo kana sammuu kiyya keessa galchee xiinxalee mee qoy ammas immoo kabiraan ni dhufa jedheen haaluma saniin xiinxalee soqadhee immoo argadhee jechuudha. Isiniif galee warroonni kun warroonni muddaman warroonni fooloo barbaadan yeroo waan akkana dafanii gadi dhiisan isin immoo warroota dhugaadhaan nama barsiisan jala deemtanii wanta kana icciitii isaatii fi odeeffannoo isaa sirriitti barbaadachuu qabdu jechuudha. Ijoollee ciccimoo ijoollee Oromoo ciccimoo waa hedduu rakkoo garaagaraa keessa nama baasuu danda'an barumsa aappii garaagaraa kan nu barsiisaa jiran ijoollee Oromoo ciccimtuu qaxalee hedduu qabna waan ta'eef isaan jala galuudhaan argattu jechuudha. Yeroo namoonni warroonni akkanumaan guddina barbaadan yoo gadhiisan isin immoo laaltanii isaan jala seentanii immoo odeeffannoo kana sirriitti hubachuu qabdu malee wanti kun akkanatti namoota hedduutu wal jalaa xalafee waa'ee aappii kanaa odeessaa jira jechuudha. Garuu aappichi immoo akkaataa isaan itti odeechan osoo hin taane hojii mataa ofii gahee mataa ofii qabaa jechuudha. Akkuma hunduu gahee mataa ofii qabu malee akka isaan jedhan sanii miti isiniin jechuu jaaladha hordoftoota koo. Kanaafuu ofitti amantummaa keessa yoo qabaattan hin rifatinaa wanti sirrifachiisu tokkollee hin jiru. Icciitis haasoftani wanta madaamis bira sin jalaa ga'u hin jiru. Icciitii keessa wanti madaamin teessan argitu hin jiru waan ta'eef akkasii. Kanaafuu haaluma kanaan isin itti fufaa hojii keechanii hin rifatinaa isiniin jedha. Anuu jalqaba akkuma isiniin jedhan rifadhee boodarra immoo namni waa haasa'u hin dhiisu icciitii yoo jedhani nama rifachiisa. Namni nama ta'ee waa haasa'u hin dhiisu. Icciitiin sun immoo yoo kan urufarra uummatarra miidiyaarra bahe jechuun miidiyaan kan uummataati. Icciitiin immoo kan dhuunfaa kan nama tokkooti jechuudha. Kanaaf wanti kun uummatatti baasa miidiyaatti baasa googiliitti baasa yoo jedhan immoo dhuguma nama rifachiisaa jechuudha. Isiniif galee miti. Kanaaf akkasiidha hin rifatinaa isinii uummanni holola balee akkanuma amma karaa nama godha dhugaa waaqayyo.
akkasii waa jarjaruudhaan ijoolleen keenya tokkoffaadha isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyyaarraa ammoo sumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii. Hanga viidiyoo biraatti walitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee.